Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Uummayyoo akkam nagaa keessanii nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Warroonni amantaa biraa hordoftanis ashamaa harka fuuni nagaa jirtu. Bakka jiraattanii bakka yoo dheedanii isiniin jedha. Har'a kushiinaa keessa jira. Mijattii waliin dalaguu firaankii gochuudhaa fi firaankii sun illee maal yoo jettanii firaankii akkaan nama jibbisiiftu takka. Hedduu wallaahi hin beeku hedduu na aaruun ooltu yoo isin na aartanii koomenti jalatti akkan waraabsitan abdii qaba. Akkasii isiniin jedha firaankiin sunis maal yoo jettan anuu sossodaataa jira wallaahi maal yoo jettan waan isin hin barbaanne takkaan firaankii gochuudha. Firaankiin sunis maal yoo jettani ruubiyaaniin beektan jedha yaada ijoolleen biyya arabaa keessa jirtanii ruubiyaanii isin argaa isin barbaaddu nyaattuu fi argaa. Yoo warri kun bitatanii nyaatan hundi suphaallee jalaan fuutu ittiin kalooftu. Walla hedduu takka sodaatte hedduu takka dheessite hedduu jibbiti. Inni anis nyaachuu isin jaaladhu garuu suphaa namni inuma jalaa fuudha yoo isaan nyaatan yeroo isaan isii godhuu barbaadan illee inuma dalagaa fi haa ta'u garuu anillee hedduun fedhu garuu inuma dalagaaf. Akkasii isiin dalaguuf illee hin jaalattu wala argaa isiin dandeettu wallaahi laziim akkasii. Amma ruubiyaan isaan jedhee dhufe kilootii ittiin mul'atu jedhee yaada. Akkasii ani nyaachuu isin fedhu malee harkallee inumaan qabadhaa inni dalagaaf illee nyaata jiraafis hin dalagaa fi hin nyaatanii akkas fakkaatti isiniin jedha kan ruubiyaanii. Akkana jirti warra ruubiyaanii duraan hin beeknellee qottaatii baradha. Akkana jirti raammoo fakkaatti. Wallahi hedduu nama jibbisiifti. Anuma isin firaankii gochuuti. Waan isin hin jaalanne waan isin taatu laaluu fi walumaan laalla. Akkas isin jedha isin kilaasii keessa jirti. Amma iji hidhee jechuudha. Iji hidhee hawaasni kenna jedhee firaankii godhaa waan isin jettu walumaan laalla. Hangaruma viidiyoo kanaan afaan turaa isin jedha hordoftoota kiyya. Akkasii qabadhee deemaniini. Waan isin taatu laallaarra wallaahi laziim waan isin taatu ani beeku. Hedduu sodaadhee jira wallaahi hedduu sodaadhee garuu meenuman jarraba. Akkasii isin jedha viidiyoo keenyan afaan ta'uu hin dagatina. Akkasuma warroonni maatii kiyyaaf haaraa taatan maatii naaf ta'a sabskiraayib naaf godhaa sheer laayik naa godhaa isin jedha. Warroonni dura maatii kiyya taatan immoo baga nagaan na eedan isin jaa hordoftoota kiyya. Sagalillee immoo isitu dhagaa gadi qabadhe akka tasaa wal dhageetti jedhe. Akkasii isin jedha. Garuu viidiyoo kana afaan turaa na fiiraa kiyya. Kun wayii maradhee jira. Wayii maree viidiyoo dalaynaa iskarbii uffadhu jedheeni. Gosa iskarbii namni uffatte kilaasii keessatti jechuudha bakka namni nama agarratti silaafuu mataa qullaa minamina ta'e namire mataa qullaa jirti. Iskarbii uffadhu viidiyoo dalaynaa jedheeni viidiyoo maafoo baay'ee waan isin jettu walumaan laallaan dho'isee jiraas keessatti kunoo kanaan maree peestaala sanii ni uffata wanni footaa kanaan maree akkasitti jedhee harka isiitirra kaaya. Waan isin taatu walumaan laallaan afaan turaa isin jedhamu gara kifilii deema. Akkan bakka badhee deema viidiyoollee. Uffatte viidiyoon banamaa jira jal'isi. Iskarbii uffatte viidiyoo dalaguu eegalla. Kalaas kana cufika. Naan gahi kaa bakkee bara viidiyoon banaa jiras siin jedha. Wallahi laziim naan gahi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarra jirtu ashama harka fuuni warroon amantaa biraa hordoftanis akkam nagaa keessanii nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin hawaayatu isin yaa hordoftoota kiyya. Egaa as deebinee dhufnee jirra waan haaraa takka qabanne. Viidiyoon kun akkasinitti tolu abdii qaba. Sheer laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jedha. Salaama gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jalatamtoota ayuun ashamara qabuun warra namantii biraallee isin jecha. Chaalenjii qabayyattiin ofitti banchuuf ilaalla walumaan inshaallah. Akkasii isin jedha hordoftoota kiyya chaalenjiin kiyyaa maali yoo jettani chaalenjiin ani qabu isisiidha. Waan ani sitti kennu takka takkaan beekta maal akka ta'e jechuudha. Waan an harka keetirra si kaa'u. Eegasii banattee hin laaltaatillee
akkasii amma isa siyaa hidhu. Tole. Ija qottoomsiftee nan Ija qottoomsisuu hojjete kumaa hidhadhu maleessani mataa olii keessatti siidha. hin argani waan takka arguun hin ta'u. Eegasiin baafatta ofirraa buufta. Eegasiin argita. Laafta eegasi. Akkasii harka kee akkana zaraga'e lachuu maal akka ta'e na himta. Wanni kun maqaan isaa maal akka ta'e natti himta. Isinillee tilmaama hordoftoonni maal inni wanti kun? Boodatti hoo akkamitti wanna gootan? Banattee ilaalta. Bere yaari. Ati hoo boodoo. Ana boodallee ilaalla kaa. Qorra garuu tallaaja keessaa fide. Deema deemaa inni. Maaliif? Apa jika dia akhirnya? Aduh lagi kali ketika itu. Berarti ini aman akan bulu, wallahi pada karena bulu. Malia aduh ya akhirnya udah kan. Orang kini cerita kamu luar biasa tinggi. Wali sih tadi. Awas kali ya Rabbi. Awas kali ya karena sama Rubiani. Wallahi karena aku. Wala jalan. Wallahi lazim tuh, wallahi lazim. Please insyaallah, karena Jakarta. Karena challenge nanti gue udah. Sana kita lagi. Aku nggak ada miyaki. Wallahi kamu sih udah numpuk jadi tera mau ganda aku ke situ balik. Malida. Auzubillah min syaitanir rajim. Badi arak gitu wallahi lazim. Udah pun pekat tadi bu. Ina jawab tiba. Tak jawab. Nanti video wallahi. Kula sih juga. Mana? Amma anar ka kana kam goda kun wajah jira. Udah pun wallahi katani boy. Kalau kita kian na boleh disirte wallahi am ki mu jadi. Wanni ifti godhe beeyta. Wallahi sanu tallacha jechuudha. Takalee sanatti jiru fireesaree keessatti talchi taate. Keessaa fuudhe. Yaa kikinee natti sinaa kinnee. Maal jala dhume wallahi. Oo. Akka feeni waan hin beeku. Yeroo aramni nyaattu iyyuu sufraayyuu jalaa hin fuutu anatu jalaa fuudha. Waanuma isiin akkasiin jibbitu beeku. Fideen illee harka ishee keessa kaa'ee harka ofiitti dittuu ittuu isiin. Sanuu talchii taatee giddiin irraa baasee jechuudha. Wallahi giddiin irraa baasee takka. Namticha doza argatana yoo qajjee. Wallahi hin jaalatanii qiyaamaa buusan. Wallahi yoo fuudhee namicha doza arge. Akkasii sinin jedha. Rabbii jedhee achi Wallahi amma sinin tuqu. Maali yaa gaati kanaan biraanki? Miti garaa dhadhuufi wallahi. Waan jibbanii nama godhanii maree biraanki. Kinoo warra Ruubiyaanii hin jaalanne. Yaaniin kinoo isii tana. Silama akkana namatti faqoon. Kinooti Ruubiyaanii warri hin beeknellee baradha. Hedduu takka jibbitiidha. Wadatiisiis rabbii jedhee. Sababuma sanii madalii waasi. Achuusiisi meerii achi yaati. Darbaa qooni. Kalaas achuusiisi meerii achi. Sinin tuqu. La. Ani wallahi video kana balleessa. Wallahi sin balleessa video kana. Akkasiin
nuti argitanii hordoftoota yeroo godhallee hin kootu sidhan godha malee akkasii maal sitti dhagahame garuu maal seete wal harkarras kaa'u. Anni wannoo isaa Ilma takka harka kee keessa tursiisuu dide wallaahi garuu garaana nyaatte wanni godhe beekta. Harka keetirra tursiisuu dide. maal harka kiyya ani wannoo isaa iskiriimii ijoollee nyaatu san seeyyo Wallaahi qorraati jenna walla iskiriimii seeya korritee hin qorraati sanuu bishaaniin irraa dhiqee bishaan ho'aan akkasiin gadi dhiiftu akkasitti tabbaa takkatti irraa baafadhee manamti sanuu lola argina. keessan deebisi Maal keessa deebisaaf kalaasan man ta'uus darbinaa. billaamni sheeyxaana jiima wallahi jumatiyyaan isii argu harkaan qabatu dhiiti jumatiyyaan argu isii jibba maal yaaqii kan fuutee raammoo harkara nuu ga'e Waan ati jibbitu waan hin beekuuf akka ati jibbitu waan hin beekuuf maaluma taatii amma jedhee harka kana hoo harka ofirraa muramu maal qoonare ofirraa dhiita saamunaa bira tarratti himaa abboo yeroo hin nyaatti garatti maal nyaatan. walaan yoo nyaatarre an maal nagaya warra wannoo nyaatu qomborsoo Akkasii namni Oromiyaanii jaalattan jirtan ijoollee Oromoo taatanii namni Oromiyaanii nyaatu jira hin jiru. Hin jiru ijoolleen teena ima Itoophiyaa. nyaatan tokko tokko irratti yaaqi Ijoolleen Itoophiyaa nyaattu warra Araba. barbashurreetu barjibbaa naamti wallahi lazi Nina diisiyaaki. akkasii Akkasii tasaa ta'ee jira wallahi uuy iddoo takka na rifachiifte wallahi lazi Eebbisee. bifanni takko akkanatti agarra rifadhe Wallaahi. Anu sitti muddamee jiru sodaadhee udara kee keessatti qotorsiisee jira. yaaki ani ati waan ani maas siyaaseta waan anallee hiitee chaalenjii narra dalayde waan kana takka takkaan bee Takka takkaan akkasitti jechuun ani wanta akkasii godhee fi iskarbii matarraa hin qabdu akka ati iskarbii naamna uffattuu fi kaameraa fuulduratti si godhu maal waan godhoo takkatti barbaadeef nama kaameraa fuulduratti godhu waan barbaadeef akkasii sinin jedha piraankiin kun akkasitti toluu abdii qaba sheer laak sabskiraayib gochuu hin dagatina isin warra Oromiyaanii jaalattan as keessa jirtanii kun Oromiyaanii akkanatti jibbinaa akkasii sinin jedha hordoftoota keenya koomentii jalatti yaada keessan barreessa kanuma dhaamsa biraa qabda. kan maal na rifachiifte bari yaadannoo keessa baballeessite wallahi hawwasu billaam sheetaan irra Fiduu ammas laala akka dubbatu. hordoftoota kabajamtoota Afaan si kaa jedhee wallahi sodaadhee iyyuu garaana nyaata. hawwasu billaa sila kana akkana ajaa'iba kanamu Afaan isitu kan jedhee midhaan hin nyaattu jedhanii rahmata sii godhee iyyuu. walaa mana jibbisiifte yaaki akka mana faana keetteeti hordoftoota ummaayuun akkanatti chaalenjii dalaga jettee ijana hiitee Oromiyaanii ani jaalan ani argamu isiituun barbaaduan Akkanatti warri kunuu naa beekanii isii waamanii beektan yoo si waa bira nyaatan iyyuu ani waama malee isii. adda maxaameen alaa yoo akiinaa fidan isiitu fuudhaan Isin harkaan itti waan illee waan biraa hojjetaa jira yookaan ofii ka'anii fudhatan malee Oromiyaanii xalamnaaniin anatti waaman ittiin kalooftu. akkasii isinii jedha akkanatti narratti dalagdee jirti har'a narraa dalagatte waan anniyyaan qabne narraa dalagatte Naafta akkasii sakka'ee jira. tasaakkaa'eefi jira laayik sheer sabskiraayib godhaafi Hin dagatinaa hin isin jenna. dagatinaa Hanga isi viidiyoo mallee biraatti. taatu guddisaa silaa kaawuu ilaalaan jirtu isi mannu wal harkisa Akkasii isin hin jedha hordoftoota keenyaa laayik nu godhaa sabskiraayib nuuf godhaa yoo kadhata siriin godhanii akkasii akkuma isinitti tole godhaa isin hin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Wa assalaam.